بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلينكي يقوجمتوتا قالي كم نجاجرتو فيادا فيديو هاريا والتدير نيرا كما قلت فيديو فتاحي قرو كانمتي فيديو واحد عنسي فيديو فتاح نرد يعني سجلي غافي فيديو بي سني ديهيس غافي سني ديهيسا ديبي سنتو كومنتي جلا ديو سايتي إن شاء الله وروني فتا بربادن كما قلتن فتا كرا تيك توك كلا تليجرامي يوتيوب هندما تصانجرا فيسبوكيني argachuu dandeessanii warroonni lakkoofsa feetanillee duwwaa 5 2 5 7 2 9 4 7 8 isiniin waastaabbiin immoo sagalee erguu dandeessu isiniin jedha. Kana fakkaataa warroonni yuutuuba kiyya faarii attaatan laayikii sabskiraayikii godhuu hin dagatinaa waan akka sanarraa hin buusu. Hagaduma viidiyoo kana daawwadhaa na waliin turaa isiniin jedha. Gaafiin dura maal jedhaan? biyyi masgiida hedduu qabdu biyya tamii jedha. Tokkoffaadha. Biyyi masgiida hedduu qabdu biyya tamii. Lammaffaan biyyi manni barumsaa ishii quraana qara'uu irratti heddummaati. Yaani manni barumsaa keessatti ka quraana hedduminaan qara'an biyya tamii. Gaafii sadaffaan biyyi musliimni itti heddummaatu biyya tamii. Tayyib. gaafii afraffaan biyya tam yaani biyya tami tanamni ishii yookiin ummati ishii akka hedduminaan quraana haffazee keessa jiraatu biyya tamii isiniin jedha. Gaafii shanaffaan alama kanarra duniyaa tanarra masgiidootan meeqattu jira? Alama kanarra masgiidoota meeqattu jira jechuudha. Gaafiin jahaffaanii wanni takka ka barreessu walaakiin hin dubbatu maalinni? Gaafii torbaffaan rabbii subhaana wa ta'aalaa eega nabiyullaahi aadam uumeen booda maal uumee? Gaafii saddeetaffaa arkaanni salaataa meeqaa? Gaafii sagalaffaa namni yeroo duraatiif sahaabota keessaa sagalee isaa ol fuudhee sagalee isaa sagalee quraana yaani quraana sagalee isaa ol fuudhee qara'e eenyu? Gaafiin xumuraa yookiin gaafiin 10ffaa biyya tami ta quraana keessatti maqaa dhahamtee? Carraa gaarii isiniif haa ta'u irratti hirmaachuuf yaalaa isiniin jedha. Hagaruma viidiyoo kanaa waliin haa turruufi isiniin darbaleen kiyya qaqqaalii kabajamoo kana fakkaata. Gaafii ani qabadhallee uffanni ani qabadhallee kanaa uffata qorraa yaani hundarraa jechuuf istaanaa guddii shamizii kophee waliin sa'atii waliin iswaaswaaraa moo harka naqatan waliin akkisi inshaallah. Wanni sinirraa barbaadu laayikii sheerii qofaadha. Isin immoo yoo uffata feetan karaa waastaabbii dhufuudhaan argachuu dandeessu inshaallah. Warra guddaa warroonni suudii keessaa warra riyaad jirtan argachuuf hedduu laafaadha. Garuu warroonni biyya biraafaa jirtan garii faan amma yaani waan nama hin qabneef magaalaa hedduu keessaa waan nama biyya kun qabneef laazim namni yoo nama hin qabaanne biyya biraan nama erguuf hin ulfaate. La'annu birrii keessanuu eenyu siiqee bala takka ammallee manuma kaargootiitu eenyu dhaqee uffata san sii baasa yookiin ati sharikaa walii wal beekuu qabda yookiin nama qabaachuu qabda biyya san keessa. Masalan ummati biyya kanaa warroonni nama wajji wal beekan nama qaban magaalaa hunda keessaa nama qaban hatta nama yoo qaban nama san yoo beekuu dhabanii shaksiyyaatti yoo beekuu dhabanii warra sharikaa sanii waliin mutacaamila hojjetanii jechuu kompiiteeraan suni warra barumsa qabu warra guddate warra waraqaallee qabu yaani yoo dandeettii guddaatti qabu jechuu hatta yoo meeshaan sun takabbaxahu warra dandeettiin deebisuu seeraan jechuu biyyi kun kaa seeraan jiraata namni haqa namaa tokko hin jiru bakka kanaatti. Alaa kullihiin nama akkasii miti jechuun inshaallah nama qaqqabnee abdii qabna. Nu ulfaata yoo masala nama magaalaa makkaa jiru makka keessaa nama beeku yoo hin qabaanne makka namaa erguuf nu ulfaata. Garuu ani xariiqa lamaanin namaa erga makkattillee warri fudhatanillee hedduu jira warri gaafatee fadhiisullee hedduu jira. Kana fakkaata isin jedhaa walumaa galatti yoo fudhachuuf namni hawwii qabaate irrumatti walii galee haala walii lallaaffisee walii mimmijeessee inshaallah fedhii rabbii guddaatiin hin argata jedhee abdii qaba. Isin darbaleen kiyya qaalii kabajamoo kana fakkaata viidiyoon
hagaruma viidiyoo kana warri waliin turtan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa jazaan keessan jannataa haa ta'u bilisummaa haa ta'u milkaa'aa jilbaabni kufaa wallaahi maashaallah hedduu takka namatti tolaa hedduu takka qaama nama sattaraa isiniin jedhaa nagiyaannaa jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jedha qaqqaalii